Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechuun jaaladha. Egaa wushummaan Abrahaam gara manaa deemtee jirti. Sanaan dura garuu ani yoon jireenya isaanii keessaa bahee in sirreeffama jedheenanii tureeyyuu namoonni baay'eenis ermellaa jechaa turtanii kanadhaafidhaanii kananii badee amma moo deebi'eetoo jira. Sababni isaayyuu Abrahaam miidhamee akka jiru akkasumas nyaata nyaachuu didee jedheetu Abeel naa bilbili jettee jirti jechuudha. Yaa Abeel dhugaan siin jedhe dhugaa lapheen dhala kanaa lapheen ruutaa sitti gaddeera ati milkooftu dhugaa ati ani hin beeku gadaamii wayii galtee jechuudha. Jilbaan daaddee deemtu malee hin milkooftu abadan atii fi buruuk jechuudha. Gantoota dhugaa rabbii ani jechuun viidiyoo sana keessatti otoon isaan arguyyuu baadhee amma jechuudha. Maal si dhibeet maal si rakkiseet kan isin ishitti bilbiltan inni isinii icciitii jira jettaniyyuu jechuudha. Mee amma icciitii ruutaa fakkeessitan sana odeessitan sana kanadha jechuudha. Akka Hermeellaa fi Abrahaam waliin dhiibne jechuudha. Dhugaa ruutaan mee ijji ishii mee banamaadha in argiti waan hundumayyuu jechuudha. Bagayitte akkas jettee jaarsummaa dhiisanii jechuudha. Abbaan barbaade lafarra yoo deeme Abrahaamitti hin deebi'in ruutaa. Abrahaam hin dhiisu dubartii gottootu abadan. Isheen kun immoo jechuudha gaafa sa'aatii sana itti kennitu itti xonoqqoltee itti taphattabdee itti kennite dhugaa rabbiin siniin jedha. Argitanii akkatti inni ennaa isheen dhufteettu ija culcul godhe akkamitti dhuftee eenyutu si waamee eenyutu sitti himee jedhe malee jechuudha. Booda gaafa isheen ababbalte qaqqabatteettu ofii keetii ta'uu qabda of eeggachuu qabda gaafa isheen jettu eshi maali Abrahaam dhugaa rabbii ati maalii qo'imee ati basma ana abbaa keessanatu dhugaa rabbii yeroo hunduma na gaddisiisa beektaa jireenya kee keessatti rabbii ana asirratti kan hin jedhu jechuudha. Yaani miidhama Abrahaamii haatiif abbaan jiru obboloonni jiru Abeelumaa fi Buruuk maalumatu rakkisee dhimmuma maaliiti kan isaan as keessaa lafa dhiitanii. Abrahaam akka obboloota qabamu kan wajjin guddate kan wajjin waan baay'ee dabarse isaan kummee hiriyoota dhagantuu ta'a dhugaa rabbii yaa obsa ruutaa dhugaa isaayyuu isaan argitee sayyuu maal jettee jechuudha. Kana jechuudha waatti racca'uudha dhugaa rabbiin siniin jedhe waatti racca'uudha akkattiin gubadhe haadhannaa ishiin Abeeltu naadaa walii jettu jechuudha. Warri immoo jechuudha Ermeellaa good Ermeellaa maal eettanii jechuudha. Mee isa feeffattanii isin dhugaa rabbii lakkii dhugaa boru wanti irratti uumamu hin beektan waan taatan hin beektan waan mana keessan seenu hin beektani suuteedha ishii yaada tokko inni kennitan suuta jedha ilaala dhugaan siniin jedhe. Dubartii ulfa ji'a 9 baattee garmaamaa turte waa'ee gaa'ela ishiitidhaaf osoo ani hin beeku dhugaa rabbii ana garuu baay'ee na gaddisiisee har'a jechuudha. Innaa Abrahaam immoo maali inni akkanas godhu yeroo meeqamiti ati osoo araaramee jechuudha. Abrahaamii qaa yeroo wayiiti boru siniifin hojjedha dhugaa rabbii gaaf sana araarama ture otoo ruutaa barbaadeera ta'ee jechuudha. Innaa kan darbeedha gaaf sana araarama ture jechuudha. Waa meeqamee jechaa ture mee waa meeqamee dubbachaa ture joo torbeenum kana keessa guyyuma sadiitti akkatti bittiin isa godhee firfir isa godhume maalidhame inni nyaata isa dhoowwe inni bishaan isa dhoowwe namnumti si amanu iyyuu hin jiru dhugaan siin jedha. Ishi namnumti si amanu maalii nuti gaa'ela gidduutti guddanne mee haati keenyaaf abbaan keenya gaa'ela godhataniitu nu inni uummatanii jechuudha. Nutis immoo har'a waan keessa jirra jechuudha. Akkamitti akka waliin deemamuu qabnu hin beekne ati garuu jechuudha. Gaa'elatti seentee akkamitti haadha manaa ofii akka qabatan akkamittiidhaan immoo dubartii ulfaa akkatti qabatan wallaaltee sababa ruutaan immoo balleessaa turteef sababa mataa keetirraatiin kan ka'edha. Ati dubartii irratti isa immoo dhiisteet immoo amma booda kana maal fiduu jalqabde ijoollee fiduu jalqabde jechuudha. Ati boru dhugaan siin jedhe bineensa wayyuu fiduu dandeessa jechuudha. Arjaadha Abrahaam gara laafessaa Abrahaam hundu maan akkanaayi abbumti argite mana koo keessatti jireenya koo irratti aboo qabaachuun maalidha
qoy beekan isin jedhu jechuudha ati gaayila kee dhabde gaayila keetu kaleessa moo dheengadda diigame jechuudha har'a dubartiin jechuudha na paantii uffattee soqolattee mana kee keessa akka barbaadde deemtu maal sitti fakkaatu waan wajjin dabarsitan hin qabdanii rakkoo wajjin dabarsitan hin qabdanii citi waliin dabarsitan hin qabdanii seena waliin dabarsitan hin qabdanii akkamittiin dagatte dubartitti dhugaan siin jedhanii mana namaa dhaqee guyyaa tokko biddeena nyaadhee hin dagadhu mana nama bilu akkasii dhokko midhaan akkasii nyaadhe waxi akkasii nyaadhe namni akkasii okko akkasiin jedha dhugaa rabbii jechuudha na oolma dagachuun gaarii miti oolma dagachaa jirtatti ijoolleen kun lamaan akkamittidhaanii gaayila keessi dagachiisu akkamittidhaanii ruutiyyeen si dagachiisanii ishii kanan si fidu yoo turtoo yoo bultoo amma fakkeenyaaf gaasheen kee jechuudha yookiin immoo abbaan kee ani yuutuubii nan ilaala viidiyoo isaanii nan ilaala argaan jira jechaa jiru har'annaa ishiin jechuudha sarbaa ishii dirasii jechuudha maa ilaalame ana dhugaa waqana ajaa'ibe jechuudha inni viidiyoo ishii kana ilaalu ana abbaa isaanii yaade dhugaa rabbii maa jechuudha akkanattiin ani medbartuu teelaatti siin jedheera meen dhagee siin dhugaa rabbii bagayitte wanta tokkittiin immoo saafee immoo hin jiru roobtaanii tooftaatti deemaa jirti qabeenyaan barbaadu jette malee waraqata irratti farramsiifattee ol fuutee kisi xirqimatti gooteetti waan qabeenya ishii beeksifatteetti ati ruuttaallee akka gaddanidha hin dubbanne malee dhugaa rabbii akka madaan bilbilaan jechuudha akka dhukkubsatan ilmoon koo ji'a 9 muluu garaatti baattee osoo achiif as akka saree raafamtu jechaa dubbachaa haasawaa turaniiru jechuudha kanadha kanaaf iyyuu ittiin deebi'in irri yeroo ammaa dhugaan saniin jedha saree taateetti dheera saree meeqan isaanii takkas ta'aa jiru jechuudha meeqan isaanii osoo haadha manaa qabanu dubartii biraa alaa gottotanii hojiidhaan hojii hojjechaa jirra jedhu jechuudha ishii manaa immoo irra taa'anii ana biraam na gaddisiisu dhiiseedha dhugaa rabbiin siniin jedha rabbi indi akkamumattiin jireenya koo keessattuu gaayila koo keessatti jechuudha akkamumattidhaanii hiriyaan koo naa bulchaa waayaadha manaa kooti akkamitti hiriyaan koo natti haasa'uu danda'a isatu nafaanatti wajjiniin rafe anatu wajjiniin rafe malee qoyme kunoo akkamitti waa'ee ruutaa barbaadaa turte dheebochaa turte kadhachaa turte akka gaalli kun diigamu amantanis amanuu baattanis jechuudha boruuf ofii keessaniif jechuudha baay'isaati of eeggadha waan gaarii nan dhufe itti sayyuu ani isaan gargaaruudhaaf hin dhufe ani isaan tasgabbeessuuf hin dhufe gaafa dhufus waanuma gaarii nan dhufe jechuudha isaan wal'isuun miti Abrahaamin argitu yeroo muraasaan booddeetti biyya keessaa hin ba'a ishiin immoo gara biyya sanaa deemti yoo isaan waliin fuudhe argitu ni ilaaltu jechuudha maaliif jennaan itti taphattabdeetti kan immoo jechuudha gadaamii wayii galchanii jechuudha iyyisiisan irraa baasuu qabu jechuudha Abrahaam irraa garuu hin taane akkasitti nama dhiisa kunoo hiriyaanis obboleessis maaliinis nama dhiisa jechuudha ishee kan nama ajaa'ibu jechuudha hin tuffatamta Abrahaam dhugaan siin jedhe nama baay'ee urrooftoota baay'eetu si tuffata gadi si buusa namoonni baay'een jechuudha inde amma tamaruu ta'af gadditeetuma akkattiin wanee buufattee soofara ciifta ammati waan goote dagattee akka goote dagattee ajaa'iba dhugaa rabbii itti muddaasen garuu ijoollittiin kana lamaan ani beeku waan sin ol keeyyattan dhugaa rabbii waan sin walii galtanii waan sin hojjettan na gooftaan koo sin haa eebbisu eebbifamaa hordoftoota kiyya